بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي هدا akka bilbilaa story YouTube qulquleessanii waliin ilaalaa jechuudha. YouTube keessa seenaa achi booda profile gubbaa tuqaa jechuudha. achi booda isa kana tuqaa jechuudha. Team maalika jedhu kana anama video baay'ee ilaalee jiru jalqaba clean godhee jira waan ta'eef video baay'ee ilaalee jechuudha. Video baay'ee yoo ta'e immoo asitti bubbulee ta'ee dhedheeratee ba'a yookiin walirraa lifa fagaatee ba'uu mala. Hangaruu video xiqqoo ilaalee jira. Video anama ilaalee kana ilaaluuf kunoo bakka kana tunnaa jechuudha. Bakka story jedhu kana video anama ilaalee jiru isa kana qofa jechuudha. Isa kana balleessuuf amma kana qulqulleessuuf gubbaa kanarra tunna tuqaa 3 hiitanaa jechuudha. Achi booda settingii tunna. Achi booda immoo story ka jedhu kana kunoo bakka kana tunna. Booda gubbaa kanarra tunna jechuudha. Yeroo lama irra deebine isa kana barreeffama dheeraa kana tunna. Ammallee suma deebina. Ammas barreeffama dheeraa kana tunna jechuudha. Kunoo barreeffama dheeraa kana cancel ka jedhu son ta'ini isa dheeraa kana. Booda keessaa baana. Amma keessaa baanee bakka sanadhaa kunoo natsaadha. Bakkeen buleen duratti mul'atu kunoo takkan jiranii. Asinis viidiyoon duratti sun hin jiru 0 ta'ee jira jechuudha. Innaa kana fakkaata YouTube story qulqulleessuu fi kanuma fakkaata namoota hin beekneef itti fayyadamaa isiniin jedha. Anis baay'ee na dhibaa ture garuu namumarraa baradhee akkas kana fakkaata jajjabaadha.